Asham harka fuudhee jirtu immoo deebi'ee dhufee jira. Yaa hundumtuu deemmatee jira narra. Kinoon kophaa kiyya hojjechaatii jira. Akkuma agartanii. Akkuma godhuu hin danda'amu. Hundumayyuu rabbi tarkaa qaba dhugaa dubbachuufi bara darbe gisee kana koshiina namaa tan jira. Kanaafi daalachaa'us baaka'us bareedus fokkisus baay'atus xiqqaatus waan biyya keetii yookaan immoo waan akka aadaa keetii waan harka keetiin hojjetattee jiraattu. Tan irraa sitti ulfaatu hin jiru. Dhugaa dubbachuuf ayyaana hoggaa nuti ijoollee wajjin jechuudha sirriitti dabarsina tureyyuu. Kanaaf garuu haga asii kana waan fedhes ta'u jechuudha. Daalachaa'us waan fedhes ta'u haga kana namatti hin ulfaatu. Kanaaf amma waxii woxaafanani. Akkuma isinitti mul'atu kana shunkurtii. Karatta faatii jira. Kanaaf hundumti keessanuu rabbiin biyya keessaniin isin jaalatuun isiniin jedha. Abshiraan darbaashi cakkana obsa. Hin darbaan isiniin jedha. Haga dhumaatitti hundumaan karatta fee ogaarraa walitti deebina. Daqiiqaa muraasaan booda jechuudha. Biyya Arabaatitti kinoo kun hin gatamiti. Marrimaan kana jechuudha. Ayyaachuu. Asitti immoo nyaannaa jechuudha Itoophiyaa miskiinni. Miskiina Itoophiyaa. Yoom nu dabarti laata yaara. Biyyaa kennite kana yoom nu kennite. Ini das nama jedhamu kocheetti hojjetamaa jechuudha. Mana fara dhugaa dubbachuufi gaafa hoolaan achitti qalamee jechuudha. Manatti qalamee hoggaasan kana gatan nan affara. Dhimee nan hojjedha jedhuuni dhiisuu dhiisuun jedha. Kanaaf keessaa luugamee miicamee uffifamee yoo karattafamee bakka dhangaa jabaadha jechuudha. Kinoo kana bichaadha kan niitiin tiyyaa wanni jettu garaacha kana agartanii garaacha kana jechuudha. Kana bichaadha. Isaayyuu loomii meeqanna dhiqsiisee daakuu meeqatti na goosistee ashaboo meeqatti na goosistee waxiitti hojjetamaan siniin jedhashi. Malee kun hundumaa hungannashi. Kanaaf amma kocheen karattafaa. Kochee karattafee jechumaan waan jiru walumaan dabarsinaan siniin jedha dara laak godhashi. Korommoota tiyyaa waan biyya keetitti hojjetamu waan guyyaa ayyaana hojjetamu waan haati ta'e hojjettu waan maatiin kee hojjetu waan hojjettee bira dabartisinitti agarsiisaa jira waan ta'eef hundumti keessanuu ande waddadaachuu tasfaannaa dargaallen. Amaariyaa kana gini kan wanni na dabarsu waliin qabu. Fiichee finfinneedhaan nagaa garuu hoggaa rakkina naa ta'a. የችግር ጊዜ ይበቃኛል። ስለዚህ ሁላችሁም ሼር ላይክ ኮሜንት አርጉ። ኦኬ ስወዳችሁ አንጅሩኛ ተግኒ ግኒ አንጅሮ ጋኛቱ አንዱ የሞጋፋ ያደንሲ ያዘንሲስ ወንዱ ማረደ በሬት ይመለ የሮፊ ኬቲ ገመደ ጅራቱ kan sibira gaddee jiraatu sanis immoo yaadachuun dirqama ta'a. Kanaaf hundumti keenya iyyuu osoo namaa ta'ee waan namni hundumtuu wal qixxaatee hedduutu akka das nama jedha. Garuu akka namni yaadeen ta'u kaa'oo rabbii godhee malee. Kanaaf haga dhumaatitti na waliin tura.
affeerra kinoo disteerra godha shunkurtiin isin dumtuu raawwatee jira. Kunitti mul'ataa mi shunkurtiin kiyya kun dhugaala karatta kun harka waan na godha. Naa lafee bilcheessee jira. Soorii ganeetan gara hojii dhaqee lafee kinoo asitti bilcheessee jira. Kocheen haala kanaan qophaa'ee jira. Agartanii maashaallah addeessee jira. Inni gale kanatti miiccaashi waa takka hin qabu dhugaa. Foolii minaamin hin qabu waa takka. Das nama jedhaan siniin jedha. Foolii kana immoo niitiin na barsiise dhugaa madaamiti jechuudha. Loomiitti goona fooliin garaachaa minaaminni kun keessaa badaa jechuudha. Kanaaf hundumaa raawwadhee walitti deebina. Turtii gaarii. Shunkurtiin bilchaatee amma barbaree galamti jira. Godhee akka waxii arabaa akka hin taane garuu. Godhii akka waxii arabaa. Akkas godhanii akkas godhannatti fakkaate. Zayitiin meerra galee akka hin jenne duraan galee. Viidiyoo dheerateera sanaan please. Malee hin ta'u. هذا فلفل نيجي تيتا كبربرة وقرتين نجيته ناتي كونا ناشا أما فون استيقلتا تيسيسات شدان shunkurtiin kiyya bilchaatee jira. Akkanatti biradistiin kun nama saamaashee lafee kan akkanatti dura nafeele ergasii immoo irraa miicee jira. Maaliif jennaan waxii yoo bule borus nama hin dabbaru jechuudha. Inni galee affeelanii miicanii yoo booddee akkasanitti hojjetanii yoo tokko ariifidha. Bishaan ittiin qicoomna akkanatti waliin ga'ee wanni kanaan manna qollaati isaa kanaan akka wal furatu waliin hangaa jechuudha. Ishee kocheen kiyya isaa sitti irra godhamee jira. Meekoota hundi keessanuu wajjin haa dabarsinu dhugaa haala gaariidhaan qopheessee jira. Hunda keenya iyyuu dhugaa. Sibsibbeedha akkootaa amma shunkurtii xiqqootti jira. Xiqqi godheetaan karattafee akkasitti waliin geenyeeti. Itti qadaannaa jechuudha. Ishee corqaan muknaa asitti karattafee jira.
boodatti naqaa jechuudha. Waxiin kiyya bilchaate amma wanni naafu tokko qofaan siniin jedha. Dhadhaa xiqqootti godhee irraa baasaa. Ishee harka tokkicha na ta'e ishee dhiifama. Bilchina malee wanni saafee hin jiru jechuudha. Kunis asiin bilchaateera amma waan xiqqoo naaf yookiin barbaree xiqqoo isheetti godhama. Itti baay'atee dheedana. Mana daanti godha jechuudha ishee. Kuni amma bakka bishaan of keessaa fixe sana dhadhaa kanaan bilchaataa jechuudha ishee. Isinii galee bishaan itti naqamu. Dhadhaa kanaan immoo yoo bilchinni sitti hafe sirriitti xabbafama jechuudha. Amma barbaree baay'een qabu kalarii isaa jijjiiramee jira. Waa'uudha kanaan booda. Xiqqoo ture qaaraatti naqaa jechuudha ishee. Bilbilli kiyya chaarjii fixaa jira. Beeku akka mul'atu bilchaatee jira agartanii amma kalarii isaa akkatti bareede amma qaaraatti naqaa jechuudha ishee. Bakka raawwate kanaan booda itti qophaa'u bichaadhaan siniin jedha hundi keessanuu koottaa ishee si waamee jira. Waxiin kiyyas kinoo raawwatee jira. Bilchaatee jira. Itti koottaa hundumti keessanuu ishee. Like share gochuu hin dagatina. Viidiyoo itti aanutti eeggadhaan siniin jedha. Viidiyoo waan wanni ta'eef dheerate kanaaf kana irraa hin muraa. Isa itti aanutti na eeggadhaan siniin jedhaaf dadhabee jira dhuga raawwadhee jira amma. Viidiyoo itti aanutti na eeggadha.